Dho'insi dhaqqabe magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartuumiin wiixata har'aa raasuun isaa ibsamee jira. Kunis wal waraansa waraanni biyyattii fi humnootii hidhatan kabiroo kanneen jeneraalota wal morkataniin durfamu gidduutti guyyaa sadaffaaf kan itti fufe yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii gara 100tti ol guddateera jedhameera. Jeneraalonni fonqolcha mootummaa bara 2021 gaggeeffameen aangoo dhuunfatan lamaan hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattah al-Burhaanii fi ittaanaa isaanii Mohammad Hamdaan Dagalo kan humna deeggarsa ariifachiisaa RSF ajajan gidduutti wal dhabdee aangoo torban hedduu booda kan ka'e sanbata darbe walitti bu'iinsi jalqabame. Wal dhabdee cimaan kun haleellaa samiirraa taankileen daandilee irratti ba'anii dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa fi dhukaa qawwee naannoo namoonni itti baay'atan kan kaartuumii fi magaalaa biroo guutuu Sudaan keessatti mul'ate kun gaaffii addunyaa battalumatti akka kun dhaabbatu gaafatu kaasisee jira. Erga sanbata darbe walitti bu'iinsi eegalee as lakkoofsi namoota du'anii 97 ga'eera jechuun wiixata har'aa ganama kan ibse gamtaan dooktorootaa. Lakkoofsi kun namoota lubbuun darbe hunda kan hin hammanne ta'uu ibseera. Sababiinsaas baay'een isaanii wal waraansa jiruu fi rakkoo sochii jiruun hospitaala dhaqqabuu hin dandeenye jedheera. Dhaabbanni addaa kan diimokiraasii deeggaru koreen giddugaleessa doktoroota Sudaan humnootii nageenyaa keessaa lubbuun namoota kurnootaan lakkaa'amanii kan darbe yoo ta'u akkasumas sanbatarraa eegalee immoo waraana dabalatee namoonni gara 942 madaa'uu gabaaseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhetti hospitaalonni kaartuum keessaa 9 siviilota miidhaman simatan keessaa hedduun isaanii dhiiga meeshaalee ittiin dhiiga dabarsan dhangala'oota adda addaa kan hidda dhiigaan kennamanii fi dhiyeessii barbaachisoo ta'an kabiroon jalaa dhumuusaa akeekkachiisee jira. Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken fi ministiriin dhimma alaa United Kingdom James Cleverly wixata har'aa Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u gaafataniiru. Tokkummaa mootummootaaf muummichi ministeeraa Sudaan duraanis gaaffii wal fakkaatu dhiyeessanii jiran. Blinkeniif Cleverlyn Jaapaan keessatti kan wal argan yoo ta'u dippiloomaatonni olaanaa biyyootii lameen kana waraana Raashiyaa Yuukireen keessatti gaggeessitu xumursiisuu weerara Chaayinaan Taayiwaan irratti raawwachuu maltuu fi wal dura dhaabbannaa akkasumas Kooriyaa kaabaa marii hidhannoo nikuleeraa irratti akka deebitu dabalatee rakkoolee addunyaa furmaanni hin argamneef irratti mari'achuuf wal ga'aa jiru. Gama kaaniin gamlameen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran diinummaan wal ilaaluu dhaabuuf fedhii kan hin qabne taanaan biyyi isaanii gara wal waraansa siviilotaatti kan seenuu dandeessu ta'uu muummichi ministeera Sudaan duraanii Abdullah Hamdaak dilbata kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Hamdaak magaalaa Abu Dhaabii irraa haasawaa taasisaniin Sudaan wal waraansa walii keessa akka hin seenne gochuuf uummata Sudaaniif carraan jiru tokkittiin furmaata karaa nagaatii jedhaniiru. Daarfur kaabaa keessatti namoota ajjeefaman keessaa 3 hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun immoo ibsameera. Sagantaa nyaataa addunyaa erga hojjetoonni isaa 3 du'anii booda hojii biyyattii keessatti gaggeessu dhaabuusaa ibseera. Dilbata kaleessaa waaree booda gareewwan lamaan gidduutti dhukaasa dhaabuun sa'aatilee 3f tureera kan jedhu tokkummaan mootummootaa. Jiraattonni garuu miidiyaaleef akka himanitti dho'insi guddaan akkasumas dhukaasi itti fufuusaa fi haleellaan qilleensarraa dilbata kaleessaa galgala maadhee RSF itti dhaga'amuu dubbataniiru. Reuters akka gabaasetti lola kanaan namoonni 365 kan madaa'an yoo ta'u gabaasaaleen biroon immoo lakkoofsi namoota madaa'anii hanga 600 ta'aa jedhaniiru. Dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ibsa baasaniin Antonio Guterres du'a hojjetoota sagantaa nyaataa addunyaa Daarfur kaabaa dabalatee du'aa fi miidhaa namoota nagaarra ga'e cimsanii balaaleffachuu ibsan. Guterres gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa akka dhaabatu irra deebiidhaan waamicha dhiyeessaniiru jechuudhaan ibsi tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti namoota walitti bu'iinsa waggaa 2 keessatti hidhamanii turan kan lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne dhiifama gochuuf gallakkisuusaa bulchiinsi yeroo ce'umsaa kan naannoo beeksiseera. Itti gaafatamaa waajjira haqaa bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Haddush Tasfaa gaazexeessotaaf akka himanitti dhiifamni kun namoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi paartii badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru waliin hojjetan jedhamanii diina waliin tumsan jedhamuun himataman of keessaa qaba. Paartiin mormituu ka ta'e Aranaa Tigraay
bulchiisa naannoo Tigraay sana keessatti yeroo wal dhabdee waggaa lamaaf gaggeeffames ta'e waliigaltee nagaa ka Piriitooriyaa sana boodas namoota 10,000 hedduu mana hidhaa tursiisee jira jechuudhaan himatee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa kaabaa sana namoonni hedduun seeraan ala hidhamaniiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Akka ibsa Save the Childrenitti kaaba Itoophiyaa keessatti waliigalteen nagaa mootummaaf TPLF gidduutti irra gahamus daa'imman tilmaamaan miliyoona 2.3 ta'an ammallee barnootarraa hafaniiru. Guutummaa biyyattii keessaa ijoolleen miliyoona 3.5 ol ta'an barnootarraa kan hafan yoo ta'u rakkoo barnoota addunyaarraa hamaa isa ta'e keessaa tokko taasiseera. Naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti miidhaa manneen barnootaarra ga'ee guddaa ta'uusaaf ministiriin barnoota Itoophiyaa Save the Childreniif UNICEF gabaasa dhiyeenya ifa taasisanii beeksaniiru. Manneen barnootaa Tigraay keessaa dhibbarra harki 85 miidhaa cimaa yookaan hangi tokkorra miidhaan gahee jira. Manneen barnootaa hawaasaa guutummaan cufamaniiru. Dabalataanis daa'imman naannoo hongeen dhahaman keessa jiraatan mana isaanii gadhiisanii baqachuuf waan dirqamaniif barnoota addaan kutanii jiran. Manneen barnootaa akka banaman gargaaruuf maallaqi hatattamaa barbaachisaa ta'uunillee ibsameera. Gara oduutti aanutti ceenu muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Giorgia Meloniin daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeessaniin godaansa ittisuuf yaalii taasifamuun gargaarsa dinagdeef leenjii akka kennamu waadaa galaniiru. Meloniin Finfinnee keessa seenan jimaata darbe yoo ta'u dirree buufata xayyaaraatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin simatamanii jiru. Aangawoonni lamaan godaansa tasgabbii biyyootii gaanfa Afrikaa fi tumsa dinagdee biyyootii lamaan irratti mari'ataniiru. Kana malees Meloniin daawwannaa isaanii kanaan pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud waliin dubbataniiru. Sanbata darbe immoo walgahii biyyootii sadeen gidduutti taasifame booda Xaaliyaaniin tasgabbii naannoo sanaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliinis tumsa dinagdee itti fufuu keessatti barbaachisummaa qabdu ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Biyyoonni naannoo sanaa godaansa seeraan alaa kan Xaaliyaanii kibbaatti taasifamu ittisuuf gargaaruu keessatti iddoo guddaa qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii kibxata darbe labsii yeroo hatattamaa biyyoolessaa ji'a 6 labseen godaantota handaara galaana Xaaliyaanii gama kibbaan biyyattii seenan baay'achaa dhufe san akka dandamatuuf gargaareera. Jalqaba bara kanaarraa eegalee godaantonni gara 31,000 ta'an doonii waraana Xaaliyaanii yookaan doonii tola ooltotaan baraaramaniiru yookaan immoo gargaarsa tokko malee Xaaliyaanii ga'anii doonii irra bu'aniiru jedha ministiriin haajaa biyya keessaa ka Xaaliyaanii. Kunis waggootii lamaan darban tokkoon isaanii keessatti yeroo wal fakkaataatti tilmaamaan 8,000 kan ture gara dachaa 4tti guddachaa dhufuusaa agarsiisaa jedhee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarii dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaaduu taasofsiise. Finxaaleeyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyya alaa keessa jiran fakkeenyaaf as Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduun dhibbaatama kataan irratti argamanii walgahii irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Ethiopia 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatiin dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu. Kana ammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaan Oromootu miidhe hin jenne yoo yaadanni taate bara 2019 hokkora ajjechaa Jawaar irratti ta'eeni namni ijoolleen Oromoo hiriira baate ijoollees baate irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanni taate du'a Hacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhe as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriirri sana ammoo opposition warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa hokkora adda addaa uumaniitiin hokkora kana ammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nu fixaa jira, maqaa amantiitiin nu fixaa jira, maqaa saba keenyaatiin nu fixaa jira jedhanii yeroo hedduu
himannaa akkanaan dhiyeessaa turanii himannaan akkanaa immoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkuma isin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudiin mootummoota adda addaa kan Yuurooppii keessatti gadi teenyee wajjin haasofnee bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira the built negative persona namni kan fokkisiisuu Oromoo hammeessaan dhufaa jira gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguutti akka himatamuuf haala akkanaa waan daddalagaa jiru isa very warning. Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa bahaa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa turedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qabaa? Yes, bakka lamatti qoonnee ilaalluu qaba qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa yakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjibtaa quba qabna. Garuu investigeet goonee biyya san keessa nageenya dhabamee jira. Sabab sebelum ada dana keenya dhabanii jiranii isaan nutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OL'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaa galatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru Walloo keessatti otoo rarraafamaa jiru hadhallee deebiin ammoo badii kan dhufuuf kabaru deemuuf dhufaa jiru kanarratti illee Oromoon akka yakkaa ta'e waan dhiyeessaa jiraniif dubbiin kun kan mootummaati miti dubbiin kun dubbii Oromoo laati nuti ammoo akka Oromoo dhaaba Oromoo bakka bu'u tokkotti addunyaan beekuu qabdi afaan akkanaa fayyadamaa jechoota akkanaa fayyadamaa Oromoo aarsaa Oromoo rarraasaa Oromoo gurraa asii ammoo deebi'aniitiin qacceen silaata ofiitaa fardi iyyuu qacceeniti jedhan sassi galee ofii jiraatii badii uummata irratti gurguraa yakka baay'eedha. Iga ilmaan Oromoo, iga ilmaan sabaaf sablammii kan Tigree hedduutu harkisaa jira. Kanneen himatamuun otoo hin jiru aangootti deebina sirna kalee deebisnaaf ammoo dubbii alaa shira walitti hidhaniitiin mootummaa kanallee himatu keessattuu xiyyeeffannaa uummata Oromoo irra godhaa jiru kan nurra dhaabbataa jirru barruun kun kan dubbatee jedhu waa'ee sanirratti waa'ee xiyyeeffannaa jarra rakkoo irra ga'een kan jedhu miti. Dhumiinsa yookaan immoo ajjechaa yeroo darbe Karrayyuu keessatti raawwatame irratti qaamni mootummoota gamtoomanii maaltu godha? Amallee deebi'ee gara Toomis Finjaa qabxee kanarratti yoo jettee gaalaman darbe kanaaf baay'ee dalagaa ture keessaan jechuudha. Uummanni keenya addunyaanis kan yaadatu Diseembarii 21 bara 21 Diseembarii 1 bara 21 Oromoos ta'e gaalamaaf deemaa jira jechuudha. Mootummaan abbootii gadaa bakka jarri sirna gadaa ta'an irratti nama 40 fuudhee 40 keessaa nama 14 ajjeesee nama 2 ammoo jalaa baafatee warri baafatee jedhe ammoo rakkoo uummata irra ga'e ajjechaa sukkaneessaa abbootii gadaa irra gahee jedhu miidiyaadhaa fi uummata Oromootiif ibsanii uummanni Oromoos iyyeetiin miidiyaa adda addaa irratti baasisee nutis jechuudha yeroo san ji'a itti aanu Januwaarii keessatti keessii warra UN samiit goone jechuudha. So waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. Qaatee jechuudha waggaa tokkoof ji'a torba ji'a saddeeti kana dhiibbaa guddaa irra godhaa ture jechuudha. Akkasumas ammoo rakkoon adda addaa nu mudataa ture information gahaa akkuma namni keenya beeku Oromiyaa keessaa information namaaf hin dhufu mootummaan uummanni waan mootummaa sodaatuu fi akka barbaadetti namaa kennuu ni sodaatee jedha ni warshakkee jedha mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaa federaalaa illee Oromiyaa irratti yoo dhufe toleransi namaaf qabamu baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggaa tokko olii information gahaa waraqaa nama nuusaa hin gatullee hin turre waan adda addaa illee rakkoo ture. Finally anyway amma galma geennee amma kun waraqaan amma bahee jedhee hindii kana bahee jedhee kanarra nu baasnee jenne kuni kan mul'isu UN special rapporturiin rakkoo warra Karrayyuutti walitti qabate ofishaalii mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa yookiin dhiibbaa kompleentii galchitee jirti. Deebii ammoo ka'ee mootummaan Itoophiyaa maal jedhaa warri kuni ni hayyamaa fi gaafiin jala gaafattee jettee biyya keessa deemtee investigeet godhuudha. Ni hayyamaa fi kan jedhu kan fuulduratti ilaallee jennu. Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee.
Masjiidni kutaa Mishigaan kadurii waggaa 85ffaasaa kabajaa jira. Magaalaa Dearborn keessatti kan argamu masjiidni waldaa Musliimota Ameerikaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa isa duraanii yoo ta'u, dhaloota dargaggoota ofii tajaajila amantiif bashannanaa ni kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunoo. Akka gabaasa Rifaansii Astaanootti Musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'ee ka tajaajilu adaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhagahamuudhaan beekama. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Dearborn Mishigaan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u, kunis masjiida Yuunaayitid Isteetsi keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqabaa isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Haayilaand Paark keessa jiraataa turan kaampanii Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqabaa masjiida kanaa ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo 4 erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2000 ol keessummeessuu ka danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an ka qabudha. Miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata Arabaa qaban yoo ta'an, kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii ka calaqqisu yoo ta'u, godaantota biyyoota Afriikaaf Eeshiyaarraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaarraa dhufan argachuu dandeessa. Namoota reefuu dhufan, godaantota reef dhufan, akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjiidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjiida waliin guyyaa guyyaan wal quunnamsiisu, ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjiidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan geggeeffamu yoo ta'u, innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti geggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna, rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjiidni Dearborn amma jimnaaziyeemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u, sababiin isaas masjiidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akka isaan hubatan barbaannaa, garuu immoo akka isaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaannaa jedhan. Masjiidi Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti geggeeffamu yoo ta'u, nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamuud yeroo filatte masjiidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.